ugaaruutti baasee jira jechuudha. Yoo yaa harka fuunii hordoftoonni gurreetu bijalatti argamtan hundumti keessanii akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa godha galata waaqayyoo baga nagaa taatanii jechaa warroonni mana kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuudhaan na gargaaraa jechuudha. Egaa biiniin har'aa ugaa jirtu dubbatee jira obboleessa Abrahaam Deevitti jechuudha. Innis maayinni yoo jettanii egaa guyyaa kaleessaa Abrahaam morma isaa irraa warqii morma birrii utuu hin taane warqii morma Ruutiyyen kennitee fi obboloonni Abrahaam irraa baasanii turanii jechuudha. Guyyaa kaleessaa egaa warqiin sun morma isaa irraa bahee maaltu ta'eree humti ta'e tokko illee hin jiru jechuudha. Namoonni baay'een maaltu ta'a jedhanii eeganii warqiin suni ejaa digimtii mastafaqarii waan akkasii ejaa qabuu fi yoo irraa bahe Abrahaam nama akka duraanii ta'a nama nagaa ta'aa jedhanii namoonni baay'een eegaa turanii. Egaa jijjiiramni tokko illee hin jiru jechuudha. Abrahaam morma isaa irraa warqiin sun gaafa ba'uusi erga bahee booddeesi jijjiiramni hin jiru akkuma guyyaa gaddaa kaleessaa ture jechuudha. Innis maayinni Ruutiyyeetti fiigee gaggabee isheedhaan sin jaalladhaa sin kabajaa haadha mucaa koo jechuu malee gara Hermeellaa ufee Hermeellaa koo si yaadeera hin jenne jechuudha. Ugaa rabbi kanaa namoonni baay'ee yaada isaanii kan isaan irra kaa'atan maayinni Ruuttaan hojii harkaatti hojjechiistee tu'aa morma isaa irratti kan uffiste jedhanii irratti dubbachaa turani. Even maatiin Abrahaam illee akka kanattidha kan isaan fudhatanii obboloonni Abrahaam jechuudha Buzee fi Deevi akka kanatti fudhataniitudha kan isaan irratti dubbachaa turanii jechuudha. Egaa hamma yoona kanatti iyyuu wanti Abrahaam irratti ta'e ifa bahee hin dubbatamne. Haa ta'u malee garuu biiniin mucaan har'aa anis ni qabadhee ofee maal jedhee hojii harkaa kana kan itti hojjechiise Hermeellaadha jedhe. Sababni isaa gara Ruutiyyeetti akka inni deebi'u maaliif deebi'ee jettanii maaf hin gaafanne maaliif deebi'ee ufe jettanii maaf hin gaafanne Ruutiyyeedhaani maaliif arrabsitu maaliif ishee qeeqxu isheen illi keenyaa akka taate beektu miti jedhanii jechuudha. Dhugaa rabbii isinitti meera hordoftoota kiyya muciyyoon Ruuttaa jamtu kun hilli keenyuuftu jechuudha. Dhugaa rabbii innaa mucaan kun illee maal jee isheen illi keenyuuftu waan taateef isa sini akka jettanii illi kiisiniin qabatte malee Ruuttaanii warqii mormaa sanarratti homaayyuun gooni 100% isheen amanaa obboleettii kunan amanaa isheen kana keessa hin jirtu garuu Abrahaam eegga sa'aatiin harka isaarraa bayeetidha kan inni jijjiirama agarsiise jechaa ture jechuudha. Akkas jechuun sa'aatii kana dura kan laateef immoo Hermeellaadha jechuudha. Hermeellaadhaan kan fide immoo Aabeelidha jechuudha. Zooroo dubbiin gara eenyu deemaa jira? Gara Aabeelii fi gara Hermeellaa deemaa jira jechuudha. Innaa gisee 400 galee subscribe yeroo kabajamee fi sana sixootaan hojjetamee biyya hambaarraatti hojjetame jechuun biyya alaarraa hojjetame sa'aatiin kun jedhamee tulaatamee fi hallaatee fi immoo Hermeellaadha. Sa'aatiin kun maal qabaa? Maaliifis immoo biyya hambaatti sa'aatiin kun maaliif biyya hambaatti oomishame maaliif Itoophiyaa keessatti hin oomishamne kan jedhu anaan asumarraan gaaffii natti uume jechuudha. Dhugaa rabbii hordoftoota kiyya isin gaaffii isinitti dhumne namni ijoollee kana hordofu gaaffii isinitti dhumne kanaafi sa'aatiin kun maal qaba? Yeroo Abrahaam yeroo ammaatti sa'aatii sana ofirraa baasee sa'aatii dhuunfaasaa birrii sa'aatiin kan bitate kaawwachaa jira jechuudha. Sa'aatii keessin barbaadu sisin barbaadu jedhe Hermeellaadhaan. Gin immoo kan baay'ee nama garramu utuu inni sin barbaadu je'uuti akka kana isheen jala ta'uun ishee Hermeellaan akka kana faana ta'uun ishee hinde maalidha abbaa ijoollee dhugaa rabbii kanaa maal jechuudha abbaa manaa namaa akkas kan faana taatu dirqama na faana ta'ii jechaanii jirta inni immoo dirqama wanti ta'uun jiru jechaanii ture jechuudha viidiyoo sana keessatti. Inna baay'ee kan nama ibu garuu sa'aatiin suni zooroo bakka sa'aatiin suni waa qaba jechaa jiru jechuudha. Sa'aatiin sun waa malees immoo
biyya Itoophiyaa keessaatii hin bitamne biyya gara biraarraa bitame waan ta'eef maaliif Itoophiyaa keessaa hin bitneef yoo bituu barbaadde. Akkasumas immoo maaliif dirqama sa'aatii sana maaliif harka kee irraa baastee jettee gaafachaa turte jechuudha Hermeellaan. Maaliif waa'een sa'aatii sana hamma kanatti ishee quuqee ishee'an. Maaluma ofirraa baastee jechaa turte. Maaliif ishee quuqee ishee'an sa'aatiin sun ba'uunsaa harka isaarraa. Maal qaba sa'aatichi? Innaa anaan dhugaa rabbii kana gaaffii natti uumee jira jechuudha. Bichaa waaqni mucicha fayyaa haa godhu utuu akka kana gidduu isaaniitti tangalaatta'uuti. Mucaan kun yoo waa ta'e dhugaa rabbii taazabbii tafuu jechuudha. Kanaaf egaa Abrahaam hamma ammaattuu jijjiirama hin qabu. Ofii makiinaa hin ooffatu. Ofii isaa waan barbaade murteessu kan murteessaa jiru namadha. Rutiyyee fi eeffiidha jechuudha. Garummoo egaa inni dirqama ani wanta isheen jettu aga'uun qabaa jechaa jira. Wanta ruuttaan naan jettu dirqama aga'uun qabaa jedhee oguma aga'uu qaba. Maaliif utuu kana dura gaafa isheen gorsituuni lakkii nama biraa jireenya koof jireenya kee keessan galchiin gaafa isheen jettu utuu ishee aga'eera ta'e har'a gaa'elli isaanii hin diigamu. Yeroo isheen inni dubartoota fiffidu lakkii dubartoota fiddee gidduu keenyan gashiin tidaariin keenyan bada gaafa isheen jettu inni hin dhageenye. Yeroo sanatu dhaga'eera ta'e har'a gaa'elli isaanii akkasiin diigamu jechuudha. Wal dhageetti dhabuu isaaniidha. Waliif abboomamuu dhabuu isaaniidha kan kanaa isaan ga'ee jechuudha. Akka amma ilaalaa jirrutti immoo Abrish jecha ruuttaa jalaa ba'aan jiru. Ruuttaaf abboomamaa ruuttaaf wanta isheen jettu hundumaa ishi jechaa jira. Kun immoo namoota baay'ee biratti fudhatamaa miti. Maaliif ati abbaa manaa erga taatee siitu murteessuu qaba malee ishee murteessu qabdu kan jedhuyyuu obboleessi isaaniiyyuu obboleessi Abrahaamiyyuu akkas jedhee jechuudha. Garummoo ana kan ilaalutti dhugaa rabbii kana Abrahaam Hermeellaa irraa adda ba'uu waan barbaadeef malee dhukkubsatee miti. Meebii Hermeellaa irratti waan argee qabaa. Meebii immoo mucaasaa fi ruuttaatu isa agarsiisnaan diraamaa kana hojjetee gara haadha manaa isaatti deebi'uu barbaade ta'a. Hin beekamu. Dhugaa rabbii mucichi gamna waan ta'eef jechuudha. Kana hordoftoota kiyyaa waan mafeefu rabbi nagaa haa godhuuni. Nagaa ta'uutu barbaachisa jechuudha. Like, subscribe godhaa YouTube kiyyaa ulfaadha.